WhatsAppidhaan nama tokko hordofuu yoo barbaadan eessa akka deemee fi eessa akka jiru akkaataa karaa salphaa ta'een ofirratti xalaftanii hordofuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana keeriif fayyadama. Akkasuma waan kana kan baay'ee argatti fayyadamu viidiyoo kan laakchii ergochuun jalqabaan fa'aa dura hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbilatti gad buuftu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalatti ni baasirratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tokko kilikni gootu achi booda haala kanaan sitees fidaa asirratti ekoon sarchii irratti tokko kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee la ka waa barreessan achi booda sarchii fuulduraatti kilikni gootu sarchii hojjetanii achi booda haala kanaan suuraa kan ta'e suuraa kan tokko kilikni gootu achi booda aappicha buufachuudhaaf suuraa lusaa akka deemtu manumaati achi booda dhumarratti kan namatti waan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jiru jalatti daawunlood feeturti daawunlood taasistaniiti aappii kana bilbila nama hordofuu barbaadan irratti gad buuftanii hayya daawwattoon kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappii kana haala kanaan banamaa jalatti kireet kan jettu jirti irratti tokko kilikni gootanii achi booda haala kanaan sanduuqa kana siniif jechuudha sanduuqa kana keessatti lookeeshin jettanii barreessan jechuudha jechuudha yeroo haala kanaan asirratti lookeeshin jettanii barreessan jechuudha asirratti raatii kana guutuu jechuudha haala kanaan sanduuqa kana keessatti achi booda asirratti danii kana kilikni gootanii achi booda amma aappiin haala kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha amma isin wanti isin irraa eegamu WhatsApp keessan irra galtanii lakkoofsa nama sana irratti lookeeshin jettanii barreessitanii achi booda bilbilli nama sanidhaa ofiin automaatikaalii lookeeshin nama sanidhaa isin erga jechuudha isin ammoo irratti dhootanii eessa akka jiruu fi eessa akka deeme salphumatti hordofuu dandeessan.